Etano Health and Beauty Herbal Company. Company hun company qorichaati Australia of America targan. Milal qorichikan. Nama kakka kadiba kakka qabu ka obesity qabu, ka depression qabu, diabetes ejaan dhukkuba sukari, asthma, blood pressure wana kakkanam gargaaran. Hayye nama gartee jaarruma dhofachuu fedha anti aging cream edan kan. Kanaan gargaarani yoo lakkoomsa warra feetan lakkoomsi kan Dr. Charlton Dubbada America Australia targan. Etano Health and Beauty Product, the health priority. Irjirtina dunya, wahila malte, wahil fura darat, kofa. Mucha mulatin beku, wahila si filade. Namaga wahila filade arra namukata. Abusu. Ayah kamatin dasaka. Dasa. Odes. Wah, abusu. Samusa yo be, samusa smoky le nijiru. Atkara ba mila sate on dufti. Bitta edin bulle riba ture. Oh. Riba in bulle. Ade kan kanta. Yo nam kamu ni tichame chaken kamu. Ayah. Mu bito kakanda wadeda. Ayah. Bulle me chama mandazi tanna ken me. Ayah. Nutu wale jalate, nu wale wahil fanne, jalatin sumantate, anarko fafe. Anarko fafe, hafe, anko fatia hafe. Walake. Mal tate aste tasir. Mal tate. Akkamati. Dasa. Addunyaa tana nami galata qab injiru. Maaltu si mudate? Abokai. Ayya. Anin kun duri nam horiillee qabu. Ayya. Siigaltee horiyoo hin qaba. Nama gargaara kan itti kenna kanaa kenna malka nama dabarsee warri kaan cufu argatee abboyya anjaarsa. Ayya. Arra namni cufama nan fedhu abba dhibanaan jedhani. Wama tokko nama gaafadhee ija baratee waan baratee hin feete qara akkasi waan ati feetu waan ati fi barbaadatteedhani abboyya. Namni cufiyaan ajjibbamu qofaaf harmata. Atkara sekolah baafte. School no baasne beek baadho moyo boogiyam. Sekolah sun firra lakkifte wada dhabde. Firma lakkifte jaarti fuute. Jaarti mango ani kiu namu findan denneyo. Nakadibi muftide. Namni addunyaa tanaa bookiyya tokko galata hin qabu. Dhugaa galata namarraa hin eeggatin galata rabbiirraa eeggatu qabda argite. Ilmi namaa kana hoo maallaqa qabaatte sitti dhiyaata. Hoo maallaqa hin qabaatin yoo si dhiyeessa. Sirra fagaata. Ati nama beel dhoofta iyyuu siin jedhan. Hojjaata kan deemte beel dhoofta. Maalee taata? Maanii taata? Akkas lamaan jedhan dhugaa. Laakiin immoo atillee gaafa hojjaa maallaqa qabaattu san wayita maallaqa osoo hin dhabin dura seeraan kennuu hin qabduyyuu argite. Diqqishuma jaruma gargaartee ofiillee seef godhatu qabda argite. Akkas godhuu qabdaa yoo sila. Baadiyaa durii akka kan diimadhee oo. Atammee nuti ati waan qabne illee nuti waan qabdu siin jedhe diimenni kunu bitta sirraa akkan ta'a baadiyyaa akkan taata akkan. Diimenni kunu bitta horii deemu. Sabbeen guddaa nama horii narra fudhate hin arga qabu. Diimenne naayyaa gurraattee taa'u yana gurraattee sitee dhibiyaa na gurraatte. Atkara ilmaan pirezidantiiti bakka sa'aatii yoo na rafte. Yoo akkasiinis hin bulle bitta. Ayah dhiyaadhi. Abbo kiyya wayyaa maaliin akka miicana isa akkan dachaisi wanni akka dhamaan dhiirotiyya maaliin akka midhaasa. Ani harkaan hin miicu. Oh harkaan hin miicitu miilaan miicita. Moo akkamiin duuniin keettanii akkam miicitan akkamiin akkam taati kan isin. Lakki miilaan illee hin miicu. Ani laawundarii geeffadhe. Akkasitti wayaa laawundarii bakka wayaa geessateetti wayaa si miicanii maallaqa libbitu tokko jira. Abbo kiyya loon maan jettu loon maan taane. Laawundarii. Loon dhorii tana maani wanni kuni. Wanni kun wayaa xuraa'e achi geeffatte achitti si miicanii paasii seeraan si dhahanii san booda maallaqa libbita. Namumaan miica.
Maashina mi. Machine. Ammoo namillee inni miica. Takki. Ila geeffattee tu maal achi lakkifta? Mallaqa lakkifta? Maallaqa kee lippitee wayaa kee fudhatta. Jechuun gabayaa wayii. Abus wanni akka sokkaan hin qabdu mee sokkaan naa barbaade. Ati gartee baadhoo ijoollee iyyuu hagamma dhuguun baantu. No. Kutoo wayaa miicani badi jaartiin tiyaaleen hojjanadhaan feetu. Betelaan sidhaa wayaa miicinaan jettiini. Wayaa kan miicee bada. Aboyyaa. Ayyee. Dansaayyee. Yaana galte. Beecha qabdateeni. Beecha qabdateeyyu. Jettee? Pusham. Taabu yaayyuu nagaatte dheen. Taabu nagaatte. Udah bayar forever tabu nagati beca ya dut. Beca timeti beca ya dut tabu ya galato. Waqa kan irsi di mesin. Yo ati budi waqa furji kenin. Ar madi Allah madi talti tu gurgura de gurbahan. No. Laki tunggu. Talti askulo som to ba fatu. Laundry beca kote beca. Baramate bari kenna nami kenna kawa kabu birra wal fagesa namorma ufidiyesa Jaarsi dastaan kan badeedu. Jaarsi kun beekna makka malee hundi dansaati. Nama kan taphatee si hunda ta'e illee jaaru. Angootiya allayyo namni keessa jiru deegaa jiru seeta baala lama walti boo isitti maye. Ayotiya na ebita min deema mili deema dhalchiri mecha deema balbal buyya faega wana ragar gudun faadhe jiruti odeechima Allah fayyuma nageeni jirta Jirri kun galata Karab garam jiru dhabda baaje iyen kana boo wachi gaafadhe oo maana kan nyaata midhaagumaaniti diimennaaniti arbada bootiyya Namichi harkuu wareerani badaabbo bareedummaa satteetaan. Been abbaan ittiin taphatin. Annama aduun gubdee hojii aduun gubdee akkan gootee. Hin diimatinaan jetta. Iyyaa baati bitta waan diimatanii diimatin jedhaniini. Abbati wachi gaafadhe oo. Loola boobbeedhaani. Intu nagaan kan. Shiliingi fudhan. Fudhani. Sanyaadhe oo. Beesa baaftee. Ibiin jiru beesan dhufuu jirta mutaa wasitti maani ani. Wayii gaddeema. Waan gaddeema sitti ma'e. Abbootiyaa. Beetayye. Warani waan jedhe. Harka mataa ofii kaawudaanin guuraan kamitti ergoome. Kaawudaanin guuraan. Duun udaan guuraa tan siin jechuutti hin jiru. Udaan guuraaf tan siin hin jeen. Waa jalqabuu jira. Gabayaa wayii jalqabuu jira. Loondirii tokko beektaa? Loondirii. Taawwayaa wucuu namaa dhiqan agartee wayaa dhiqan. Wayaa miican mashiina miican kan agartee. Akka malee beessee qabdeedhaan. Sii galtee? Amma waan kan jalqabuu jira. No. Etano Health and Beauty Herbal Company. Kampuni kun kampuna qorichaati Australia fi America targan. Milaal qoricha kan. Nama akka kadhiba akka qabu ka obesity qabu ka depression qabu diabetes ejaan dhukkuba sukaarii asma blood pressure waan akka kanam gargaaran hayyee nama gartee jaarruma dhufachuuf erfa anti aging cream edhan kanaan gargaarani yoo lakkoomsa warra feetan lakkoomsi kan Dr. Charlton dubbadha America Australia targan Etano Health and Beauty Product the health priority. Eessa akka ijoollee biqoo harameela nyaata. Akkasii mi'oofta. Kanaa akkas nyaata. Hayyee duuba manatti. Duuba. Akkuma lakki yaattochuu fedhe. Hayyee. Loon rikaan agartee doobbi tawwaa nama hin beekani mashiina miican kaa mashiina miicanii paasisii dhabanii qajeelchanii agartee cufin godhanii yaattocha. Amma ati beektaa karaa keetti taa jankshonidhaan namni garaa naqa dhufu ka achi ka dhufu beektaa sirbaa. Yoo namni si gaafate eessaa wayaa namaa miican eessaatti waan kana eessa namaa godha. Ollaa kee gaadaa kee.
Lakin betani. Behe. Dum hojjan namni ati dhufteni. Kamar bakaanin yollaan kan. Asum. Commission ni beta commission na. Waan ati jala qabdu jira. Hayye. Waan akka kesi isaabani. Nam ga dhufeefu commission. Pap ele laftika. Waan gooma naa isaaf muru. Wanni akka malee beekte qabdeedhaan guyyaatti weessanii kuma digdaman seensisan. Beeshara naaf ta'an waliin qabne jechuudha. Guyyaan miicuu dadhabee illee si dhufee miica. Guyyaan miicuu dadhabee sitti miica. Yaan hojii maan godhe? Anaa taramtaa. Sii galte walii galle. Abbo beeshara tan namaallee tiimi. Nam dhufee hatta wabitatuullee. Boora beesuun fedha saba. Nam dhufee wabitatuullee wajja waya miicachuu feetu jaatiin bacha laa beektaa dargaggeessi namni gadi hin beeku beektaa. Wayaa fuula miicanii jira namaatti. Igaltee abboyyaa. Sawa. Duuba. Anam hojii jalqabu deemu wayaa gariilee argadhe amma miicuu deemu. Sii galtee? Reedi argatte? Iyyaa argadha abbootii bati qarmaaniin eegayyu. Maashaallah. Gabayoo hojii jalqabanii fuulaan gaanaa abboyyaa. Komishoonni qabda ati kastomari barbaati. Sawa. Hojii taan dhibeenatti hojjata. Sii galee? Sawa ayye. Ayye beeb. Ayye baati. Allah. Baatee beeshara ayyaa dhuftee. No. Yeroo dheeraa hojiin baanaan taane hojiin baanaan taane niyyaanyuu feebu hojiin baanaan taane hojiin baanaan taane hojiin baanaan taane hojiin baanaan taane hojiin baanaan taane. Yaada. Karibu. Nagaa akkam? Nagaa akkam? Fayyaa. Maal isanii gurgur? Alsakka dubbistaan dubbisuu fedheeti. Akkamati? Nagaa akkam? Nagaa. Fayyaa akkam? Gaarii. Nagaa. Wanni dubbisuu fedhe dalagaadhaan jijjiirraa as dhufe. Maatii kiyyallee achuma dhiisee biraa dhufe. Amma mana uffatetti dhiqa wayii naannaa kanan jira naan jedhan. Anan mana biyya namaati hin beeku isaa naannaa kanas takka wanni beeku hin jiru. Hin jira naannaa san dhaqiitii nama gaafadhu nama gaafatisii himanii naan jedhanii jennaan dhufe. Ati nam tarasfaa biyya biraati asitti. Bakka biraatti tarasfaa na fidan dalagaa. Customer gootu. Ayah baba, akkamitti? Dacha fayyuma. Koota sumunaa sodaatiin. Ayyee. Kan dhuguu beektadhani? Akka malee dhiyeen kana watching it's gloat it's far nice it's cleaning now. No. Ta atarmata garte kan laal. Wayatan cufaa nammicha. Tan fagarta talmaan didi qootan. Tunfaan hojjechi. Alleen kanaan gad dhufan. Akkati? Tan hojjechi nagga dhufti. Lee waan nami miicuuseetu. Tagari batina ijoollee didi qoodaan qabdi yommuu. Kanumaan jajaanii jiibaan taananiti. Nama si jaartii biyyatti lakkittee dhufte? Jaartii biyya lakkisee dhufe. Biyya lakkisee dhufe. Ishii amma jaarsi tokkotu jira jedhe. Hayyee. Baaliyaa kee jedhan. Hayyee. As karaa kanas deemtee? Hayyee. As karaa kanas direct deemtee mana itti aanu seentee gaafatta. Tanumaan akkana godhaa? Asumaan gortee. Hayyee. Gaafattee? Hayyee. Baaliyaa kee jedhan namni hin beekne hin jiru. Nama guddaa safara kanaati? Nama guddaa ganda kan namni hin beekne hin jiru. Hayyee. In gaafatta baaliyaa kee eenyu jettee gaafatta. Hayyee. Si himanii? Hayyee. In dhatta. Hayyee lakkoofsa isaan akka inni taara yoo achi hin albaate yoo harkaan badee fi. Hayyee lakkoofsa naa akka tabbime. Mee taate tana? Kanaan gad dhufan. Akka malatti miicammi si addaatti feetu moo? Akkanaayyuu? Inni addeessu moo ka gurraatti akkanumatti haftuuti? Akkasiyyuu? Inni addeessu. Gurraattum taana? Isiin callaa xurii baatu? Bas nan lakkisi. No. Anka jedhu kan keelee naa katabde waan nama biyya namaati yoo koomellee yoo sii dawwalemee waan biraa waan si marachiisu jiradde. Kii maal goota? Hayi anillee xiqqoo ishee asii kophaa jira. Kophaa kataa irraa asitti wal fuune hojichoo yaadeeti sila. Na fuuta? Dalagaalleen qaba. Atillee akkanatti waan bakka xiqqaa kana ooluu irra siillee hojiin jijjiiraa jedheetumaan yaadeeti. Ati qoy niitii barbaadu dhufti moo man uffatatti dhiqan barbaadu dhufti? Hayi akkasumaan midhaaginummaan kan kee xiqqoo na hawwateetumaan siin jedhe garuu ammoo dhiifama yoo minaalbaata waan si mufachiise ta'e. Akkana. Dhiifama guddaa. Galatoom ishii. Ishii jabaadhu haa. Kun maal inni maraata? Bee nan lakkisatta. No. Immiic akka gartee hin deene gariin jedhafaa beektaa? Kan fi kaa'ee akkanuma kun hojiin dabruu baafadhe maal?
akkanumaa duumiicu. Ayya chawa haye beena namni ja sodaatiin baada meechee badi akka barbaadan akkanuma Allahu akbar kitaabun laalladha heeke. Ayah akamati. Dah sagale akam baafachuu jira bitta. Akamati fayyuma. Oh na takawa na ufatana mami. Dabe yennan man jede. Ufatuma kana sila kemicha det mana na go ufata dibin qabu. Amma tan jijira de mai de mashini way ka hara du fe technology way ka fatai. Natti meecha. Baali akka manya weda. Telo deri te dobi na. Waya ta gartan cufa garta. Kan cuf. Barangeta kan garta. Bidiripsi kan la garte. Akkanum. Akkana garte. Yo mashini fudhachuu didelle akkan irrejjadhe akkan irrejjadhe qulqulleessa. Amma kana kama god. Kanama wachi gaafa dha'u saabunuma qabadha kaan misiibiti moo saabun bisaanii kaan kamu qaba bisaanii. Bisaanii san wayyu kamtu addeessa qofan bishaan miidhaan mishaa miidhaan. Sawa nabbe kaayyee nabbe inni ciirmoo akkasuma bisaanii nyaaf. Guna gud andalagaa deeman. Ayyee dhibiin jiru. Akkuma taa'ee gadhee uffadhee deeman moo. Iyo wayaa jira wayaa tun kayyatee alaafu duuma yaaniin tammiicee hojjechiin gogoota kaan dhuftee fudhata. Wayaa gan keessaa na taana. Iyo wayaa tana anaatti bita gartee gaafa gabayaa tan jalqab kaaniin wayaa haarawaa bitee laf kaa'ee akka gartee yeroo kastamaan gad dhuftee wayaan isin goggogini sun itti kennee deemtu agate wayaan isin goggottu. Duuba wayaan ta'uuree yoo kee. Injira kooti nattusi kooti. Jal abusu akkamati. Akkamati. Odees. Nagaa akka. Jirta. Jirra akka. Aguya sadii hambadde harreessa gabbaate. Badar bukee jire shugulli takka mingi hujii. Tanaaf akkam badee malee rumkee jira badee rumkee sakee deema. Wallaana kam. Dasoo waan jedhu. Hujii walto. Eekana qadaab guddoo arguu jira neenka. Hojiinu maciimna. Hujii argumaan jira tanuunfa nyaannaa ta'a. Hojiinu man jiran maciimna mateenna. Ayyee ollaa walto. Ollaa walto waan jedhu. Amma akkasuma jakkanuma baatamii. Saa meeqa ture dhufee fudhu. Daqiiqa 30. 30 tu awas naa kenna. Injirti ayar injirti dhibeen jiru ati eegitaan fayyumaayyuu. Allah yaa baat. Abbo kiyya xiqqoo deebi alla deebi abbo yaa xiqqoo wayitar kana qaba deebi. Deebi. Mee dubbaa deebuu butaate. Haasoftee nukkani teemii yoosan.